Ah, gatiin tantee kanaa miti taa'ee mucaa caalaan ijoollee wajjin taphatanii anumarra sii wayyaa kayyoo san dhiiseetiin caalaa hojjetu afaan banee guyyaa lama gastii caalarra si harka jee jaalalleen kiyya faraka keetii bilook na godhe. Arrabmoo dhuftee na gubbattuu dhungattee jechuun isuma sanuu akka jala taa'ee na koofloo qoricha sii jee. Aboo yoo arrumaan tanaan qaara keetii nama jala deemee aara kana hin baafne anu bishaan edamti khalas nagar tura na gubbata ka wallun gota ni beeyta tille jaalalti aaraan taatu tokkoon isaanii jaalalli aaraan dhageeffadhu tokkoon isaanii akka no jaalalti aaraan tokkoon isaanii akka dhageeffadhu bishaan tokkoon isaanii akka ana singeenye ni beeyta tolchitee bareechitee taaqalash badam binum taaqash sigane garuu bilillee immoo argaa kee itti bartanii iyyuu gabbute qagaan kee bilillee mara dhageeffadhu ammalal bishaanin duraan iyyuu amma namni jaalallee teetii naan jedha. Inni gabromsu jirti akkamitti naan jedhe. Anamma suuraa isiillee poostiin godhaa nan jaaladhaa jaalalleetii jedhaanii madaamin jedhaanii. Isiin immoo maal gooti? Gizee naan farra liiviin isin seenti gis takka takkani seenti. Jaalalleen kee caalaadhaan gizee jedheen noo jettiin. Caalaan beeku. Alkan wajjumaan haasaa bullaa guyyaa wajjin haasaa wallaa. Gizee dhuftanii haaddi asirratti anuma haaddi haga yoomna haaddaree an gabrummaa tan teetan niin dadhabe sii galee miti gabrummaa teetan niin dadhabe jechuudha na haaddaa jechuudha jaallatiyyaa sii galee amma immoo an bilillee harkadhee bilillee maayiloof jennaan girrigirin akkas barbaaddaa jechuudha sii galee yoo na jaalatti deemu karoorsii dhugiitii gangaladhu viidiyoo waraabinatti arge. Astaghfirullah. No. Haru itu kaya kerja sih. Nak kau suka beri hati. Mana kerja sih? Nama jasa. No, lu kau kab dunon. Ini nanti walau kalau sih cuma no, kau dah isi kan itu kira no. Kasih lagi tu kau nasi. No, kan nanti lu. Kerja sih mana jasa? Ati kasih lagi tu nasi macam misal. Tiap tu ni. Ati nergatin anak serga. Ati nergatin. Anak gede serga. Mak tu kemana? Wah, tu kemana ideal itu dulu ideal. Tu kemana? Woi, nak berarti kau cawat. Cawat. Ini buzi emma. Ini buzi? Ayub, saya nak kita. Ayub kan ini nak lagi. Woi. Bishaan maaltu si buusee ree? Lakkoofsa akka bareessin ergatiin asii erga. Lakkoofsa akka xaafi. Xaafi lakkoofsa akka. Amma kanaaf dhaggeeffadhu. Qo'ime. Waa kottu kaa qabadhu. Yallaa kottu. Awoo caala qoyi dhaggeeffadhu waan hanqoosaa jiru abbummaan ati raftee jeetiin haasawee. Dhufee sitti himu kun eenyu qindeessaan immoo laal dhaggeeffadhu. Nama hedduu viidiyoo keenyatti erganii. Viidiyoon hin jiru qindeessaa jira qindeessaa saasan jira qindeessaa saasan jira qindeessaan eefiifuu na jaalateen na dhabe laal. Kayyaman jirtu maana kijibda jeetiin tana dura akkasitti jaalalataa obboluma duraa jijjiirra. Dhaggeeffadhu laa an dhaggeeffadhu. Halkan gisee liifi seentee narrafaa ani immoo kan hin jaalletii jedhee poostii si godhu si an qabu yeroo mara. Guys, anta ka bishaane jaalletii bala jaalle bira jedhu dakka argeessini miti. Qindeessa abooti qabriin siin qotamtu ayaa kalbii kuduraa siitu hireeti keessa milaatee kuduraa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Anis qawma siin ol baafte kanaan jaarsa namaatillee ta'u jalaa jina jenaus. Wallahi kalau. Telah jana Rabbi jira. Amma dhaggeeffadhu eenyu sitti mee caala guyyuma tokkoon akka zeeraa fi inni sa'aataan arafee jiru. Nagaa fayyaa bee jirtu nama natti hime viidiyoon dura baay'ee argan bishaaneen gargara gisee liifi seenti sin beeku yetti si galee miti. Waan jenne guyyuma tokkoon jee Rabbi na kaasee. Guyyaa tokko miti guyyaa hedduu yatte us. Awoo Rabbiin narkaa biraa qindeessumaan guyyaa sana bira jira caalattiin si manaan jennaan caalaan sa'aataan arafee hin jeen. Nama hedduu natti jira. Maal jettee dubbate? Haasa'e rakkoon hin jiru caalaa xumuri.
Okay. So qindeessa qofa miti qindeessa qofa quballaatiin namoota hedduu nan nafide viidiyoo tante namoota hedduu Anqilaata isuma qofaan qabala anqilaata yoo tokko isuma malee kabiraan jiru qaal kan rafne anuma jala deddeemee waan himu eegane hirumuu diddeenis bultumaan diigajee kana na godhe abadan sinee hirumaan illee qindeessaa na fudhata. Maqaan irraa keessi maqaan irraa keessa kan maqaan irraa jirti maqaan buqqii isaa suuraa kan ta'e duraanii san olin baasin suuraati duraan naan jana turte tadheenge tokko komentii natti ergite san sirba gaafa durnaaf yeraa turte san irratti ergite san isa san sitti olin baasin ragaa guutuu qabaatan na jaalattee na dabde. Akka sirba kamsi wala qindeessatti ginaafisi. Kuma daawwee si ilaalee yaadan qabu si yaadachuu malee kajoosan kalee moodhiyoo ta'e viidiyoo irratti sirba ajaa'ibaatti kan sirba kun wallaahi. Viidiyoo irratti daleenaan suuraa jalatti ergee suuraa naaf inni wal gaafachaa tureen muuziqaa irratti. ምን እያሰብሽ? ምንም አላስብም እኔ ምን አስባለሁ ብላ በእውነት የምር ምንም አላስብም። ስለአንተ ብቻ ነው ማስባት ተጨነቅ በእውነት የምር እኙ አዩብ እኙ ማርሲታ አዩብ ደበዶ ቆይ አማን ነው ልበራችሁ ደም አዩብ ወነገር ተናገ ወይዬ ብርልደ አቲ ከመላክ እንደልብስሜ ነገ ወዳ ጅራ አልሐምዱሊላህ ቪዲዮ ከመሰለ ዘኔ ላለ ገስታውሲዮ ቀባቴ ነዱብስ ፎሎ ነገድ እሲ ደብሳ ናን ጀተማ አዩብ ደበዶ አይ ሙጫ ኮሜንተር ነዱብስ ከነ ማነ ከጉርጉር ወይቲ ገስታውሲዮ ቀባቴ በርባዳን ኦኬ ብርልደ والله أنا أبو يعني نبغى خومة ترى قبل تسير برج تسير قلت نجرا تاي أوكي أيوب بدو حبيبي تعال بريلة تنبيتا وإلا اسم هم تكلا لنات دفته جنان سينا اسي توكيمته سينا بريجا توكيمته سينا نسي سونغرانا لقب سبيتا ودسني غران كي يفيمن أرجعني سينجداو ربي يدي Dasani ani sima soka TikToki kanar isima soka dofa TikToki kanar rata. Kaisa sira walte sena sitim demo asmara sitim ten. Awo TikTok mara. Ya Rabbi messenger godi ga messenger to ka kasena. Ani messenger an sena dia minamnu anda gol messenger. Asmarat. Ya Rabbi kan godi. سرت سينا سي خسيمت يعني اسمرت مو ايمو مو واتساب ومسنجر تليجرام انستغرام ابو ابجونا تفكات اكم تسين تيم تلبي تاجل سيني تقاسا تريو سين تيك توك كينين اسمع هي مدين ابجوني mucayyoon seenaa fakkeessite beeyta asoosama onnee dhiiraa tana qarxam godhu kana ibsiti beeyta suutuma jettee sanuun muddamtulle. Ashi. Amma natti faarsi kaayisii nama jaalaleetti waan taateef faarsi ni jaalatte reebaas qabe. Fayyaa hin qabdu. Maal jette caala? Ni jaalatte wareen makam. Awoo caalaa kenna bar ijuma isii kana keessa yoo laalu imimmaan xiyya namarsa siin jedha. Mee wallahi jedhe. Anaa nyaata foonaadha koo. Yaa Rabbi mucattiin cararri akkam qonnetti ganna dhiiften beeku an uddesanii ba. Akkama dhaabbatuma. Eessa jirtaat? Awwaan biyyuma arabaa tana jira. Eessa biyyatam? Qatar. Qatar jirta? Ni jaalatte yeroo amma bakka jaartii namaatti yoo dhiifte wayyu moo ni yaalta ni boqorta? Awoo jaartii namallee yoo taate ilaalan akkuma nama jaartii namaatiin kafeeti bilbilaa kana of dura isii kaa'ee isi ilaaluu fedha. Maal jettu bishaan jalaanafin dhiira jechuun kajabaatee waan san argan gaatutu dhiira jaama hanqani kaan namaa irratti bukkuun jalaanafin. bishaan dadawattu. Majarti nama Barani sakit menjadi barang. Kau temu jalan lena mati jalan haftaan jadi ni baramma.
Yoo boqorachuu barbaade haa boqoratu. Akkamii afaa dhiira jaama namni dhiira takka jala nam tokko jaalatee jala hafuu jechuun barboo hay rabbiin wayii jaalata. Ati akka isiin jalaa kutti barbaaddaa mari'aatu hojii kee kana barate hojii kee kana waliin nutiri. Maaliin godhe silaafis. Birillee. Wayye. Azaaree dabbiroo har'araa kaastii. Jaartii namallee yoo taate. Nama tokko ka tekstii si godhe tekstiin deebisanii fi nama tokko ka fooloo si godhe deebisanii fi. Ishii. Duraanuu deebisu sodaatiin duraanuu waan deebisu har'aan. Haala wasa haala. Naataatee barati. Abootu ni kama jaalala. Seenaa kana maa hin ta'e. Birillee duraanumaa barbaada ta'ee qabda kaawaa duraanumaan jala naannoo jirta akkamitti akka karta kaaniin man deebisu duraanuu. Oromoo akkanuma harkaa dhagee hagaa hunoo gurbaan deengadde siin suuraa teenya wal bira keessan hunoo akkana namaan deemaa. Bakka bishaan eegisiin isa si jalaa fudhattan immoo tusi isa jalaa fudha bakka tanuma onni jirtu maal gootaa maraattarii naman. Ahoodis an eeguma isaatii ganaa dhiira online irraatu inamanu ganaa darasaa wayii lafa biyya galeetiin biyyatti ka bilbila xiqqaa malee ka shaafaa malee bilbila guddaa hin qabne barbaadadhaa dhiisinarra. Isuma argamuun isuma laggatti kan shaama miti kan laallu qoy. Isuma caalama bilbila guddaa jaalalaan halkan harkaa fuutee tasa irra teessee cabsitee ganama subiin kaataa kan shaafa bittaa fatata kan shaafa qabattaa assalaam alaikum. Toleen joo bilbila guddaa wal baree kana laayif irra barraan toleen anjoo dhiisaan. Yoo laayif feete waan akkasii immoo ani ilaala fuulduraafuu warri dhalaan jala jirtan martuu yoo jaalalleen keessan miidiyaa malee jedhee diide saa inni miidiyaa seensuun qabii taphachiise. Ciao zaatii irraa gube dhumati dubbiin. Ni taphachiisna hoogasuma haala caala rammee caalaa xiqqoo miidiyaa irraa nurraa hambisi taphachiisi miidiyaa irraa xiqqoo narraa hambisi hankaan illee garaan na fayyu booqindee isaa cittoo hoggaasii duraanuu rabbi kadhate kalaas nageetu turaan hundee isaa wajjin dalagadha. Ciao isinitti haa tolaa isinitti hin qosa hundi keessanuu nagaan tura. Amma garaan keessi dandeetti ma deemtaati? On raadiyaan duraanuu garaan na dandee taarifaa fiddanii qotti sabboontuu fiddanii qotti ta'an dhufti qotti ambar asuman taa'ee seega bishaanu amma birillee tarte birillee forroqee yoo makka dhiisee mucaan hay forroqeen yoo kanaadaa dhaqee forroqeen keenya isaan kanaadaa dhaqee haa leebara 30 jira akka mucattiin forroqee waaw Giftaraman. Hai mucaan giftara guddaadha kan maashaallah. Mee waa koina kukudee naan kan ijimme koina kumata kana kan ijimme. Naan kanin mana caalaa keessatti naan kanin ganaa ilillii takka tasi bira buutuun kun waan kiyyaa miti ganaadha. Amma birilleen tuni amma achi ilaali. Gorsa akka dhiyoo tanaa ka onnee Birilleen garuu wallaahi maashaallah ni bareeddi dubartii naamusa qabdu hedduu bareeddi caalaa keenya birillee tana jalaa haftee taanaan atuu dhiiran jahamtu. Dhiiran akkasii jedhan bishaanee. Bishaanee dhiiran akkasii dhiirri dhiiruma. Akkasii jaman kana yoo akkas zaaniin malee dhaggeeffadhu. Kana yoo akkas zaaniin malee akkanumatti osuma taa'u nama kabiraa dhufee harkaa fudhatu osuma. Dhiira keenya illee dhuma dhiira godhate ishee. Jedhamu bishaaneeti yaa. Indi gongoreen obboleetti. Dhiiran dhiirri dhiiruma jiru. Nuti nu biratti illee hidhaaf nu Gasira jirra jeetiin. Birillee ati yuunivarsiitii haasawaa barima seentee garuu. Yaa Allah. Amma haasaa baqa isinin jee nuti isinitti haa tolu hundi keessanuu baay'ee faamilii isaa warri na jaalatan nagaatti kanan jaalanne immoo akkasumatti nagaan tura kee hundi keessanuu.